Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota magee maankuush kan taatan hundi keessan har'aan tana waan ajaa'ibaa waan nama gammachiisu takkaan isinii qabadhee dhufe. Wanni kunis maali warri jettanii yaaddan waayifaayi fi nama paaswoordii yoo kan wallaaltan taate akkaataa paaswoordii isiitti cabsitanii seentaniin isinitti hima. Akkaataa paaswoordii isii argattan isinitti hima. Saniifuu nafaana turaan affeerraa kiyya. Warri chaanaala keenya faaraa taatan subscribe godhadhati akkasumas maatii keenya ta'an isinin jaa. Asumaan awwalmarraa sitingii teessanii seentanii akkanatti asirra gadhoytan waayifaayi fi jaa nama keessan jira waan ta'eef asumaan sitingii kajoo kana gadhoytanii sitingii tanarratti erga gadhoytan asirra gadhoytan hoggaa akkana gadhoytan akkanatti isinii fidaa jechuudha. Hoggaa inni akkanatti isinii fide as xiyya kanarra gadhoytanii jechuudha. Xiyya kanarratti akka gadhoytanii hoggaan ifa gadhoytanii isinii gabboo jechuudha. Gabbuufattanii asumaan Google Chrome keessan keessa seentan. Google Chrome keessan kanaa jechuudha. Asirratti akkam jettanii barreessitan akkana jettanii barreessanii jechuudha. Xiyyaan ammaan tana waan itti barreessaa jiruuf kanarra kanaa jechuudha. Jalqabaa kana asirratti akkana jettanii barreessanii jechuudha. Zand X King hajoo kana asirra gadhoytanii asirratti hoggaa akkana gadhoytan ammas asirra gadhoytanii akkanatti isinii fidaa jechuudha. Waayifaayi fi namaa cabsuudhaaf paaswoordii isii argachuudhaaf karaa salphaadhaan seentanii jechuudha. Hoggaan fi namni tokko paaswoordii wallaaltanii jettan asumaan asirra gadhoytanii jechuudha. Asirra gadhoytanii xiyyaan isin garsiisaa. Asirra gadhoytanii jechuudha. Bakka kanarratti erga gadhoytaniin booda paaswoordii sanni argattanii jechuudha. Asirratti akkana gachuu qaaftanii hoggi takkaaf asirratti mana suuraa keessanii jechuudha. Gaalaarii keessanii keessa seentanii hayyama fileeshii kan keessanii seenaa kana jechuudha. Hin dogoggorina kana asirratti ni seenaa jechuudha. Asirratti hoggaan fi gadhee mana suuraa kiyyaa anaaf fidaa jechuudha. Manni suuraa kiyyaa anaaf fidee harreef irraa sawwartanii awwala irraa sawwartan akkanatti isinii fidaa jechuudha. Erga irraa sawwartaniin booda akkanatti isinii fidaa jechuudha. Kanaa jechuudha. Asirratti akkana gachuu qaaftanii hoggaa akkana gachuu qaaftan hayyama raayitti naaf fidaa asirra gadhoytan. Bakka tana gadhoytanii jechuudha. Bakka tanarratti hoggaan fi gadhoytan akkanatti khalaasseef gootanii jirtanii gamana dhuftanii sappaanti kajoo kana tuytanii jechuudha. Sappaanti kana hoggaa tuytan akkanarra gachuu qaaftanii hoggaa akkana gachuu qaaftan asumaan paaswoordii feesbuukaa sanii isinii baasee jira kunooti. Paaswoordiin feesbuukaa ammaan paaswoordiin waayifaayi fi dhiifama paaswoordii waayifaayi fi tanaa jechuudha. Ammaan tana bakkeen an jiraadhu suuta arabiyaadha. Asumaan kunoo paaswoordii abbichisanii naaf fidee jira jechuudha. Paaswoordiin abbichisanii tana asumaan paaswoordii isaa hatuu ni dandeessanii jechuudha. Waa takka hin cinqamina. Paaswoordiin beekuu waayifii kamittiin seenaa jettanii yaadina. Paaswoordiin abbichaa kana kun anamma seenuun hin danda'a. Kanaa jechuudha paaswoordiin namicha sanii. Asumaan warri chaanaala keenya faaraa taatan subscribe godhadhati maatii ta'an isinin jaa. Viidiyoo nuti haaraa nuti gallakkifnu hordofuu ni dandeessanii isinin jaa. Daawwattootaa fi hordoftoota kiyya asumaan akka appilikeeshina biraatii fi waan barumsa biraatiin qabannee walitti jechaa nuti nagaan haa turan affeerraa qajeelaa.